lakkaa'amu sun taane cubbuu gurguddatti lakkaa'amu sun taane nabiyyoota sinigalte nabiyyoota wanni xiqqoo ni argamne xiqqoo masantuyyuu ammoo nabiyyoota biratti guddaa garagara jechuudha sadarkaan isaadha garagara nabiyyoota biratti ammoo wanti xiqqoo jedhee nuti yaadnu nu bira osoo ta'eeti dogongoraayyuu miti nu bira osoo ta'e yakkaayyuu miti wanni isaan biratti yakka ta'e sun jechuudha sanuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafatanii fakkeenyaaf amma yoo fudhannee jenne Nabi Muhammadin alayhi wasallam wanni isaan naaf araarame jedhanii rabbiin illee si araarame jedhuuni wantoota muraasa nabi rabbiin subhaanahu wa ta'ala irratti komateetu jira sunnis maalidha fakkeenyaaf gaafa subhaanahu wa ta'ala dubbateen abasa wa tawalla jechuun Nabi Muhammad alayhi wasallam inni dhufee jennaan mee tokko si turii jedhanii si dhufee si na barsiisin jedhame maaliif yeroo san maaliif Abu Muazin deebisa maaliif yeroo san ati turii jedheeni rabbiin komateen osoo amma zamana kana taate maaliif turii namaan jechuun ammoo rakkoo qabu ammoo nu taate osoo nu taateeti cubbuun irratti hin jedhamu garuu Nabi Muhammad alayhi wasallam namtichi sun barachuu dhufee jennaan akkamitti turii jettaani xiqqoo si turii nama wajjin haasawaa jira akkamitti jettaan jedhee rabbiin komateen sini galtee wanuma akkanaati wanni cubbuu jedhamtu akka nabiyyootaati jechuudha maasiit xiqqoo ka jedhamtu isii tanni waan xiqqoo jedhamtee yaamamtu isi matanaatu nabiyyoota biratti guddoo jedham fakkeenyaaf amma Ibrahim alayhi salam wani ya rabbi na faraadam jedhee karatu gaafa mootii warra Gibsiidha Saaraa qabatee haadha manaa warra Saaraa qabatee jedhe obboleettii tiyya tunii jedhee dubbate obboleettii tiyya jedhee gaafa ni dubbatu obboleettii amantaa bana malee obboleettii lafeedhaati obboleettii qaamaati miti sila obboleettii jechuun akka baayoloojiititti waan abbaa tokko raadhatan hin turre haa ta'u garuu ammoo inni akka jedheetiin sobeetiin akka jedhee bira dabre isema san sila obboleettii ofii jechuun rakkoon qabdu osoo hin taate amma obboleettii tiyya jennaan dubartiidha obboleettii jechuun rakkoon qabdu haadha manaatti illee obboleettii jettee rakkoo miti garuu nabiyyi Ibrahim irraa alayhi salaam nabiyyi waan ta'aniif jecha itti ulfaata sinii galtee cubbuu ka jedhanii isaan lakkaa'amisuma kana cubbuu gurguddaa dilii jechuun waan xiqqootu nabiyyoota irraa argama malee guddaadhaa miti isiniin jechuudhaaf guddaan ammoo nabi cubbuu guddaadhaa miti osoo irratti taate cubbuu jedhamee iyyuu lakkaa'amu garuu nabiyyoota biratti ammoo qotuuyyuu cubbuu jedhaniiti isaan yaadanii rabbi illee subhaanahu wa ta'ala sanumarraa cubbuu keessaniif araarama gaafadhaa jedhee dubbataa isiniin jechuudha. Wajjin fudhannaa wal dubbaa'e. Qoosiin kaa dhuguman sin jechaadha. Dhuguman jechaadha nagarree barreessaan ture. Hayyee. Garuu ati yeroo lammaan keessan ustaadha waliin gaafadhaa kanas gaaffii keessan ustaadhawwan. Ya Rabbi beeksisa maama. Gaaffii koo ustaaza awwal gaafadha ittisa dhaggeeffata dhiisa. Kan keessi deebi'eera obsineeti kan biraa yoo qabaatte malee inni kun si deebi'eera bal. Ani siin jedhee barkuni waaqni dhalatuuyyuu waaqni garaa haadhaa keessa seenee ba'een jedhamu kun salphinayyuu rabbiin salphisuudha kuni. Nabi garuu nama kabajamaattu dhalate jenna malee waaqni akkamitti dhalata isaa waaqni uumaa isaa irraa akkamitti dhalata uumee ka'ee uumaa isaa keessaa gadi dhalatee bahee yoo jedhame kun salphina si galtee waan ta'uudha miti. Gaaffii sirrii koo waan isin gaafachuu barbaadamu jechuudha. Waan tokko mantillee ifuma naa godhamu nuti jechuudha. Nabii Muhammad ergamaa rabbiiti miti. Ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam. Yesuus Kiristoosis ergamaa rabbiiti miti. Isaan hundi isaaniitu ergaa rabbiidha. Bahee musliimaa keessatti kabajaaf jaalala ni qabu moo hin qabu? Kabaja guddaa qaba. Namni isatti namanne iyyuu musliima hin jedhamu. Hayyee bakka kanatti jechuudha. Nabi Muhammad baay'een kabaja baay'een jaaladha. Akkasumas Yesuus baay'een kabaja baay'een jaaladha. Musliimni tokko kiristaanni tokko yoo walitti bu'e ergamaan kun gidduutti ergamaan kun lamaan gidduutti nuuf fida. Yoo hin kiristaanaa kun wal jaalanii Nabi Muhammad kan hin beekne fakkeenya fi dhoksanii barsiisaa jiru jarri jechuudha. Anuyyoo jechuudha gaafa macaafa dubbise ragaa gooftaa Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbate arguun Nabi Muhammad jiraachuu ergamaa ta'uu hubadhe malee san duratti hin beekumtoon isaa yoo wallaalanii Nabi Muhammad akkas. Foona kana irraa baasime qosi sagaleen kan keedha akka malee wanna jedha.
qulqulluu miti akkasitti irraa ba'a amma dubbadhu Akkam ture. Magama miti. amma normal no amma this is okay. It is okay. Ijoolleen kiristaanaa fakkeenyaaf amma kabajaa yookaan ergamummaa Nabi Muhammad kana hin beekani. Maaliif wallaalani yeroo paasteroonni keenya nu barsiisan yookaan qeesiin keenya nu barsiisan iddoo kana irra darbanii nu barsiisaa turani. Garuu namni hubate ofiisaatii barsiisa paasterii wata hin arga. Garuu amma warri koomantiidhaan waa'ee Nabi Muhammad jedhanii arrabsanii maal jedhan kuni beekaniiti miti natti fakkaata akka mataa kootti akka intanaan rofii kooti hubadhetti. Nabi Muhammad eenyu akka ta'e hin beekan. Maaliif wallaalanii dandeettii dhabanii osoo hin taane macaafa hin dubbisanii tokkoffaa jechuudha. Waan paasteriin barsiisu duwwaa sammuu keenya keessatti baannee deemaa turre. Dhugaa dubbachuuf anan paasteriin tokko dhufee Yesuus waaqa naan jennaan Yesuus waaqa amiin halleluyyaa hin jedha malee bakka Yesuus waaqa jedhu san duuba deebi'ee macaafa keessa barbaade eessatti akka jedhee hubannoo hin qabu. Akkasuma ijoolleen baay'een akkasitti jiru. Fakkeenya warroota Nabi Muhammad arrabsan yoo ta'e tuffadhaa dhiisaa jechuun barbaada. Erga bareedaadha. Musliimni kana godhullee jirantti hin fakkaatu gochuullee hin qabu. Garee akka tasaa wallaalaan musliimaa jiraachuu mala. Nabi Allah Isa alayhi salaam. Ergamaan kamuu qixa erga ta'e jechuudha. Kan wallaaletu arrabsa waan ta'eef. Laa kun islaamummaarra nama baasa usineeti bara. Nabi Allah Isa alayhi salaam isa arrabsuu dhiisiiti. Islaamummaarra nama baasa kun isa arrabsuun islaamummaarra guutummaa. Yoo waa'ee Nabi kiristaana soo taatan sila deemtanii Nabi Muhammad akkas yookaan baradhaa hubadhaa eenyu akka ta'e Nabi Muhammad kun ofii keessaniif isinii gala macaafa keessan banadhaa dubbifadhaa. Kanarraa fi amantii oliitis koomantiidhaan arrabsinaa jechuu barbaadatanii fooloo barbaaduuf jettanii maaliif jettanii cubbuu mataa keessanii hin fudhatinaa. Ijoollee kiristaanaan jechuudha. Galatoomii rabbiin waan ofii jaallatuun si haadha qabu. Inshaallah yerootti shaadaa qabachuun nan barbaada. Ijoollee baay'een shaadaa qabattu moo qabachuuf moo akkasumas irra baatee yaasoftaa naan jedhanii dhugaa dubbachuudhaan akka nama eenyututtu. Gaafa qalbiin kan keessa fudhatte gaafa qalbiin kan keedhaas itti amantee jettee qofa fudhadhuati. Sii galee naataa jettee ijoollee waan jettee miti. Garuu immoo wanta xiqqoo ishee na daangeessa jiran shaadaa naaf mijaa. Min ta'a dhugaa dubbachuufan. Waan siyaasa rakkoo si ta'e guutuu waan jedhite ergasanii qabadhu malee ijoolleen si jetteef hin qabatin tolee. Obbiin suuqaan fakkeenyaaf tokko guyyaa dhuftee karaan sirriin dhugaanii shaadaa qabattee baatee jirtan natti fakkaate mana abbaa caalima mana inni irraa deebi'een jira jettee Magdas Moonyuu kan jettu wallaahi keessa kootti na dafee dursa maaf qabattee maaf jarjartee qabattee maaf hubatteedha. Normaadhaan immoo kanas miti kan na daangessu sodaa maatis osoo hin taane sodaa namaas osoo hin taane iddoo nama hojjechaa jirutti mana nama hojjechaa jirutti musliimaa hin barbaadanii daa'imman guddisaa argatee ta'eef inshaallah ji'oota muraasan booda mana kanaan jijjiirradhaa salaatuun rifeensa shafanachuun qamisii uffachuun mana kanatti hin danda'amu. Kana duwwaatu qabeenaan ta'a malee immoo miidiyaa kanarratti odotaalee shaadaa qabadhee kanan jecha rabbii saniin kun naaf hin barbaachisu jechuu barbaadetan malee isin qolfamteeshi. Maal nu qorta isaati taa'ee raahaa kan keetiin gaafa sitti mijaa'e. Akkas fakkaachuu danda'a dhugaa rabbii gaafa nama akkas jedhanii erga mana kana seenee guyyaa tokko erga mana kana seenee gooftaa Yesuus jedhee kadhadhee hin beeku mana beentee seenee hin beeku dhugaa dubbachuuf isinuma biraan oolaa isinuma biraan bulaa halkan illee jechuudha. Kanaaf inshaallah yeroo muraasan booda immoo akkan shaadaa qabadhee isinillee gammachiisa ofii qabachuu qaba. Qatar. Qatariin keessa kiristaana jiraata? Qatar immoo ijoollee musliimaa jechuudha. Yoo Qatariin keessa ijoolleen dubartootaa yoo jiraattanii keessa na dubbisaa barreessan ture. Maaliif jedhanii laga kana fayyoon jijjiirradhee naami jechuu danda'a. Mana kanatti immoo sarman ijoollee waan guddisuuf yeroo naan kennanii dhiyoon jijjiirradhilleedha. Hin eeyyamamus.
Salaanni midhaan yammuu isaa musliima mataanii garuu sababii ijoolleetiif yeroo siin kennani kun immoo asitti shaadaa qabadhee qulqullina osoo hin salaatin osoo immoo hin baratin ana musliima jedhee taa'uun cubbuudha. Isa